Dhumarratti tambanaalii akkas bareedu hojjetannee jirra. YouTube irratti viidiyoon keenya akka ilaalamu kan taasisu keessaa inni jalqabaa YouTube tambanaalidha. Baay'een keenya garuu yeroo baay'ee viidiyoo keenya akka ta'utti ni waraabna akkasumas immoo edit ni goona. Garuu yeroo baay'ee YouTube tambanaalii viidiyoo keenyaaf ta'u hojjennu jechuudha. Har'a isaa furmaata kan isiniif ta'u daqiiqaa muraasa keessatti aappii YouTube tambanaalii isiniif hojjechuu danda'u akka isin barbaadanitti kan isinii qophaa'ee jiruu fi isuma irratti wanta muraasa dabaltanii kan ittiin YouTube tambanaalii viidiyoo keessaniif hojjettanii upload gootan akkasumas immoo yeroo live seentanitti illee karaa salphaa ta'een YouTube tambanaalii kan ittiin hojjetachuu dandeessan daqiiqaa muraasa keessatti aappii tokkoon isinitti argisiisa. Aga xumuraatti isinillee viidiyoo kana ilaaluudhaan aappii sana fayyadamuudhaan kana booda YouTube tambanaalii viidiyoo keessaniif ta'u ittiin hojjetachuu dandeessu. Aga xumuraatti viidiyoo kana ilaalaa. Aappiin nuti har'a fayyadamnu Canvaadha. Canva yeroo darbees YouTube baanaar irratti hojjechaa viidiyoo isiniif hojjedheen ture. Tolee aappicha tuqnee gara keessaatti ni seenna jechuudha. Har'as YouTube tambanaalii keenya hojjetachuudhaaf yeroo darbe namoota aappicha buustanii yookaan immoo sign up hin gooneef yeroo darbe akkaataa kamiin akkasiin bantanii akkasumas immoo sign up gootan viidiyoo kana irratti isinitti argisiiseen ture YouTube baanaar yeroo hojjedhu jechuudha. Kanaaf isa fayyadamuudhaan aappicha buufadha akkasumas immoo sign up godha. Har'a tolee akkaataa kamiin akka nuti tambanaalii hojjennuun isinitti argisiisa. Isaaf wantoota baay'eetu jiru asirraa. Isaan keessaa amma fakkeenyaaf create inni jedhu kana yoo tuqxan create kan ittiin gootan viidiyoos akkasumas footoo edit irratti godhachuu dandeessu jechuudha. Canva irratti viidiyoolee edit gochuun ni danda'ama. Garuu isa gara fuulduraatti isiniif hojjedha jedhee yaada. Har'a garuu footoo akkasumas immoo tambanaalidha kan nuti hojjennu. Create'n isaafidha jechuudha. Your design kan jedhu immoo kana dura kan nuti hojjennedha kan achirra taa'u. Fakkeenyaaf diizaayiniiwwan kana dura YouTube tambanaalii ta'uu danda'a, loogoowwan ta'uu danda'a. Akkasumas immoo poostiiwwan garaagaraa wantoonni nuti hojjenne your design kan jedhurra nuuf ta'a jechuudha. Isa tuqnee achi keessaa fayyadamuu dandeenya deebinee edit gooneetti fayyadamuu illee dandeenya jechuudha. Diizaayinii kan kana dura goone yoo nutti tole isuma irratti waa dabaluu warra dhusuu barbaanne deebinee isa tuquudhaan itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asumatti akka argaa jirtan ani kana dura diizaayinii waan an hojjedhe baay'een isaanii asirra jiru. Fakkeenyaaf yoo itti fayyadamuu barbaadanii tokko isaanii filachuudhaan irra tuqee sana booda deebi'ee edit godhachuu danda'a jechuudha. Tole kanarraa kan nuti ittiin haaraa ittiin hojjennu template kan jedhurra tuqna jalqaba. Template kan jedhurra ta'uu qaba jechuudha jalqaba fuulli isaa. Tole amma template irra jirra. Template irra erga seenneen booda YouTube tambanaalidha kan barbaannu bakka search irratti deemnee YouTube tambanaal jennee ni barreessina. YouTube yeroo jennu yoo ofuma isaatiin nu fidanni. YouTube qofa yeroo jennu YouTube baanaar YouTube tambanaal jedhee wantoota baay'ee gadi nu fida. Kunoo akkuma argaa jirtan jechuudha akkaataa kanaan YouTube tambanaal YouTube baanaar jedhee nu fida. YouTube tambanaal isa jedhu kana tuqnee ni barbaanna jechuudha. YouTube tambanaaliiwwan hojjetaman kan asirra jiran nu fida jechuudha. Kunoo amma naafanii jira YouTube tambanaalii babbareedoo akkasii naa fidee jira. Anamma kanuma irratti waan inni itti dabalu waan inni irraa hir'isee waan itti dabalu itti dabalee itti fayyadama jechuudha. Baay'ee kan bareedan firii kan ta'an baay'eetu jiru. Warri akkasii immoo warra kaffaltii qabanidha. Kunoo asirratti daayimandii kan ofirraa qaban warra kaffaltii qabanidha. Kan isin fayyadamuu qabdan immoo kunoo warra akkasii warra duwwaa ta'edha jechuudha. Kunoo jala kanarratti mallattoo daayimandii kan hin qabne isaanidha jechuudha. Kan isin fayyadamuu qabdanii tole anammas keessaa tokko isaa filadhee ittiin fayyadamarra. Mee ani asaan keessaa kanan fayyadamaasti bareeda fakkaataa kuni yeroo tokko nan tuqaan na bana. Neetworkii sirriitti barbaada yeroo Canva irratti edit gootanitti neetworkii sirriitti barbaada isin tursiisuu danda'a. Neetworkiin keessa malee wanti hundi isaa salphaadha. Amma isinii banutti dandeenyu neetworkiin keessan kan turu aga isinii banuttidha. Erga isinii banee booda akkasitti jira. Fakkeenyaaf isin suuraa kana yoo barbaadan fayyadamuu dandeessu akkuma jirutti. Maaliif hin bareeda asuma irratti barreeffama ta'ee fi wanta itti dabaluu barbaadan qofa dabaluu dandeessu. Lakki guutummaan suuraa isaa jijjiiruu barbaaddan garuu suuraa kana yeroo tokko ni tuqtu jechuudha. Suuraa mucayyoo kana sana booda jala kanarraa replace kan jedhu jira. Isa ni tuqtu jechuudha. Yeroo kana gara gaalaarii keessanii isin fudhata. Achi keessaa suuraa barbaadan filattanii ni galfattu jechuudha. Suuraa galchee jira. Garuu suuraan kun background isaa hin ta'u jechuudha. Kanaaf background isaa remove gochuun qaba. Isaaf immoo eessa deemtu bakka kanarra deemtu jechuudha. Chrome irra deemtu duubatti deebitanii Chrome keessa irra deemtu. Bakka search irratti remove bj jettanii barreessitu. Remove bj jettanii search ni gootu jechuudha. Sana booda akkasitti isinii bana. Sana booda bakka kanarraa isa kana ni tuqtu jechuudha. Remove bj background isa jedhu isa jalqaba kanarra jiru ni tuqtu yeroo tokko. Akkasitti erga isinii baneen booda bakka kanarraa upload image bakka jedhu kana tuqxanii gara gaalaarii keessanii isin seensisa. Achi keessaa suuraa barbaadan ni filattu jechuudha. Filattanii asirra ni galfattu jechuudha.
Kunoo amma suuraa duraanii galfadheen jira. Kunoo amma remove naa gochaa jira jechuudha background isaa. Ana qofa hambisa jechuudha background isaa balleesse. Innaa suuraa kana immoo AI dhaan an hojjedhe normaalii suuraadhuma kiyyaadha. Fuulli kiyya kan kiyya fakkaachuudha. Guutummaan guutuutti na fakkaachuu baatus AI irrattidha jechuudha kanan an edit godhe. Gemini irratti. Akkaataa kamiin akka suuraawwan akkasii hojjetattan yoo barbaadan immoo koomentii irratti naa barreessuudhaan siniifan hojjedha gara fuulduraatti. Erga xumurtaniin booda bakka kanarraa daawunlood jettuuni ni buufattu jechuudha. Daawunlood ergattaniin booda isa kana isa jalqabarra jiru firii isa jedhu ni tuqxu. Sana booda akkasitti gara faayila keessanitti daawunloodii ta'aa dafee jechuudha. Tole amma suuraa keenya jijjiiruudhaaf suuraa mucaa kanaa ni tuqna jechuudha. Ishuma asirra jirtu kana sana booda akkuma duraan isinitti himee bakka kanarraa replace isa jedhu kana ni tuqna. Sana booda gaalaarii keenyatti ni fudhata. Achi keessaa suuraa amma background isaa remove goone sana ni galfanna jechuudha. Kunoon amma suuraan amma remove godhe kun isa kanadha waan ta'eef nan galfadha isaa. Sana booda dhufee suuricha asirra ni ta'a jechuudha. Tole suurichi dhufeetii amma asirra taa'ee jira. Akkasii taa'ee jira jechuudha. Suuricha akka barbaadanitti wal ni keessistuu bakka isaa wal qixxeessitanii ni kaawwattu jechuudha. Tole amma suuricha kaayeraa amma gaa suuraa kiyya waliin kan hin deemne maalidha jechuudha. Backgroundidha. Background jijjiiruudhaaf immoo kunuu bakka kanarraa isum kana ni tuqxu yeroo tokko jechuudha gurraachicha. Sana booda sarkilii akkasii isiniif uumaa. Kun wanta bifa magariisaa waan akkasii jedhamu wayii isiniif uumaa. Sana booda jala kanarraa kalar kan jedhu jira isa kana jechuudha. Isa ni tuqxu. Sana booda kalariiwwan baay'ee isinii fidaa isaan keessaa kan barbaadan akkasii tuqxanii kan suuraa kiyya wajjin deemaa naaf ta'a jettanii yaaddan tokko isaanii godhattu jechuudha. Normaalii adii wayyaa garuu jalqaba barreeffamoota jijjiirreetanan isaanan sirreeffadhaa rakkoon qabu isin akka barbaadan sirreeffachuu dandeessu. Tole barreeffamoota asirra jiran immoo balleessuus ta'e akkasumas akka isaan jiranitti asirratti itti fayyadamuu barbaadan fakkeenyaaf barreeffama kana tuqxanii barreeffama kana erga tuqxaniin booda barreeffama kan biraa akkuma kanatti naafa barreeffamuu ittan edit kan jedhu kana tuqxu jala kanarraa jechuudha. Kun bakka kanarraa edit kan jedhu kana tuqxu. Yoo lakki hin barbaadu akka inni baduun barbaada barreeffamichi badee kan biraan galfadha ittiin immoo delete kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Kun mallattoo delete jechuudha hin beektu yaada. Fakkeenyaaf make isa jedhu kana tuqee ana make kanarratti amma waan biraa galchuun barbaade edit tuqee tanan ergan barreeffamicha akkasitti balleesseen booda koottaa jedhee yoon barreesse maal ta'a jechuudha. Dhufee akkasitti barreeffamichi inni akkuma bifa sanaatiin jechuudha. Foontiin isaa hundumtu akka sanaa ta'e akkasitti naa ta'a jechuudha. Garuu amma hunduma isaanii balleessee tanan kan kiyya haaraa galfadhaa nan tuqa yeroo tokko ergan tuqeen booda bakka kanarra ishii kanan tuqa mallattoo delete kana sana booda hundumaa delete maqaa wantoota hin barbaanne akkasitti hunduma isaanii balleessitu jechuudha. Tole amma balleesseen jira. Tole amma maal gochuun qaba background kiyya adiin godhadhaa akka sirriitti naa mul'atuuf jechuudhaani. Isin kan barbaadan backgroundiiwwan baay'eetu jiru ishee as keessaa. Backgroundii baay'ee filattanii finneetu jiru kan barbaadan irra godhachuu dandeessu isinillee akkasitti filattanii jechuudha. Tole backgroundiin kiyya adii erga ta'een booddee jijjiiruun danda'an beekamu yoo natti toluu dhiise kana akka ta'uttiin fidee asirra kaawwadha jechuudha. Tole amma asirratti barreeffaman galfadha. Tole amma barreeffama barbaadan galchuudhaaf immoo jala kanarraa teekistii kan jedhu tuqxu yeroo tokko jechuudha. Teekistii kan jedhu erga tuqxaniin booda gubbaa kanarraa add text kan jedhu jira. Isaan kun immoo jiru add heading, add sub heading kan jedhu jira. Fakkeenyaaf add heading kan jedhu tuqxu. Dhufee amma asirra galeera miti. Hunduma isaa ni balleessitu. Asirraa akka inni guguddatu barbaadan amma barreeffamni isin barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti wanti barreessitan kun akka inni guddatu barbaadan asirraa kun mallattoon A guddaa fi A xiqqaa wayii jirti naannoo mallattoo raayitii bukkee jechuudha. Isa tuqxanii akkasitti akka inni guddatu gochuu dandeessu foontiin keessan jechuudha. Tole amma barreeffama keenya ni galfanna. Galchitaniin booda jechuudha teekistii keessan akkasitti edit godhachuudhaaf yeroo tokko erga teekistii keessa tuqxanii amma asirraa kalarii isaa jijjiiruu akkasumas foontii isaa jijjiiruu waan akkasii barbaadan kun as jala jijjiiruu wantoonni isin barbaadan hundumaa fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani kalarii isaa jijjiiruu barbaade yeroo tokko kalarii isa jedhu ergan tuqeen booda kalariiwwan jiran keessaa as keessaa kanan barbaade kan naaf ta'a yookaan immoo ni mul'ata jennee yaannu kalariin isaa wal fakkaata ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma background adii fayyadamtanii kalarii isaa immoo kanuma adiitti siqoo fayyadamtan sirriitti namatti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kanaaf wantoonni isin fayyadamtan fakkeenyaaf isa sanarraa background sanarraa sirriitti kan ifee mul'atu ta'uu qaba jechuudha. Isaaf haala kanaan akkasitti daddabarsaa kan barbaadan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Tole taanee kan jiru immoo kalarii sanarratti fakkeenyaaf kun gara duubaatti daddabarsee isinitti argisiisu bakka kanarraa
effektii kan kalariin sun duubarraan akka inni sirriitti fi mul'atu gochuudhaaf immoo effektii kan jedhu kana tuqxanii effektii erga tuqxaniin booda asirratti jechuudha. Isaan kana keessaa fakkeenyaaf inni lammaffaarra jira shaadoo isaa jechuudha. Duubarraan shaadoo isaa akka inni fi mul'achuu barbaadan shaadoo kan jedhu erga tuqxaniin booda shaadoon isaa amma gurraachadha. Ammas deebitanii suma yeroo tokko tuqxu. Sana booda bakka kanarra tiraanspaarensii isaa dhumarra gootanii harkistanii jechuudha. Dhumarra akkasitti harkistanii gootanii sana booda immoo kalarii duuba isaa immoo baakgiraawundi shaadoo isaa jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf asirraa jijjiiruu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf diimaatti amma kalarii kanarra ta'ee diimaarra yoo ta'e inni mul'ata jechuudha. Yookaan immoo adii yoo ta'e gurraacha yoo kalarii isa sanaa gurraacha fayyadamtan shaadoo isaa immoo adii fa'aa gochuu dandeessu jechuudha. Kan biraa wanti baay'een ulfaataan hin jiru asirratti jechuudha. Tekstii irratti illee wantoota jiran ofuma keessanii tuttuqaatii ilaalaa wantoota murteessoo ta'an immoo isinitti himera jechuudha. Kan biraa effektii dhumarra taatanii amma fakkeenyaaf duuba isaa adii ta'e kana akkasitti duubni isaa akkasitti yoo mul'atu immoo barbaadan kun effektii irra erga tuqxaniin booda baakgiraawundi isa jedhu kana duubarraa kanarraa tuqxanii sana booda kalarii isaa jijjiiruu dandeessu. Kan barbaadan akkasitti tuttuqxanii jijjiiruu illee dandeessu. Wantoota akkasiillee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Garuu wantoota akkasii tampinaal irratti baay'ee barbaachisaa miti. Foontii isaa immoo jijjiiruu barbaadan kun foontii isa jedhu kana tuqxanii foontiiwwan barbaadan irra godhachuu dandeessu. Foontiiwwan jiran isaan kana keessaa akkasitti daddabarsuudhaan foontii sirriitti mul'ata jettanii yaaddan jijjiirtanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Neetworkii xiqqoon barbaada appichi jechuudha. Wantoota barbaadan irratti hojjechuudhaaf neetworkii isin barbaada. Neetworkiin keessan sirrii taanaan garuu wanta barbaadan irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Kan biraa barreeffamicha akkasitti harka lamaan harkistanii guddisuu xiqqisuu dandeessu. Akkas gara bukkeetti akkasitti kun wanta bukkee kanarra jirtu immoo tuqxanii jechuudha. Akkana gochuudhaan walitti barreeffamicha akka inni dheereen baay'een isaa akkas gadi dheeratu fa'aa gochuu dandeessu. Haala kanaan karaa salphaadhaan jechuudha. Akkasitti harkistanii immoo guddisuu bakka barbaadan irra godhachuu waan akkasii ni danda'ama. Namoonni gaa kun baay'ee waan sin dhibaa'ee waan hin yaadneefidha kanan akka salphaatti isinitti himaa jiru. Suuraawwan garaagaraatti dabaluu yoo barbaadan kun asirraa upload bakka jedhu kana tuqxanii kan biraa wantoonni itti dabalan ta'e yoo jiraatan isatti tuquudhaan itti dabalachuu dandeessu jechuudha. Suuraawwan garaagaraa irratti dabaluu yoo barbaadan immoo xiqqooshii yeroo akkas harkistan bakka kanarraa uploads kan jedhu jira. Isa kana jechuudha. Isa tuquudhaan gara gaalaarii keessaniitiin fudhata. Sana booda suuraa argootu jechuudha itti dabaltu jechuudha. Wanta barbaadan suuraawwan garaagaraa wanta qopheeffattan wanta baakgiraawundi isaa rimuuf gootanii qopheeffattan yoo jiraate haala kanaan itti dabaluu dandeessu jechuudha. Kunoo amma haala kanaan fakkeenyaaf isa kanatti dabaladheen jira. Isin akkasumatti wanta barbaadan akkaataa kanaan itti dabaluu dandeessu. Kan biraa elementiiwwan garaagaraa yookaan immoo aayikaniiwwan garaagaraa yoo barbaadan asuma appicharra jira. Elements kan jedhurra tuqxanii sana booda bakka kanarratti wanta barbaadan sabiskiraabii ta'uu danda'a, yuutuub batanii ta'uu danda'a. Bakka kanarratti gubbaa kanarra sarchi batan bakka jedhu kanarra sarchi element bakka jedhu kanarratti wanta barbaadan argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf sabiskiraayib jedhee yoon barreesse sabiskiraayib bataniiwwan garaagaraa sabiskiraayib bataniiwwan garaagaraa baay'ee isaanii naaf fida. Arroo yoon jedhee immoo barreesse immoo xiyyaawwan garaagaraa naaf fida jechuudha. Kun akkasitti warra yeroo hundumayyuu kan isin dagachuu hin qabne warri kun daayimandii akkasii ofirraa qaban warra kaffalchiisanidha. Warra ofirraa hin qabne barbaadanii akkaataa kanaan tuqxanii itti dabaluu dandeessu. Wanta barbaadan itti dabaluu irraa hir'isuu dandeessu jechuudha. Ani garuu itti dabaluu waan hin barbaanneef amma nan balleessa. Isin haala kanaan itti dabaluu dandeessu. Kanaaf wantoota baay'ee ofuma keessanii piraaktis gochaa amma deemtan waa'ee appichaa sirriitti hubachaa deemtu. Yoo barbaadan jechuudha. Laayirii yoon isiniin jedhu fakkeenyaaf suuraa kana tuqee suuraan kunii fi suuraan kun bakka akka jijjiiran yoon barbaade isa kana jalatti isa kana gubbaatti dabarsuu yoon barbaade suuraa isaan jijjiiruu barbaade ergan tuqeen booda akkas gara bukkeetti erga harkistaniin booda bakka kanarraa leeyers kan jedhu jira isa kana jechuudha. Isa tuquudhaan wanta barbaadan gubbaatti jalatti harkistanii akkasitti kun amma isaan kana fakkeenyaaf isa kana akkasitti gubbaatti dabarsuu dandeessu. Jala dhokata jechuudha yoon akkas godhe. Kanaaf akkanum ta'uu danda'a. Barreeffamni jalatti yoo darbu akka darbu barbaadan akkasitti gad harkistanii barreeffama baakgiraawundii fakkeenyaaf akkasitti argitan miti barreeffama kana gadi yoo akkasuma gad ooftan amma fakkeenyaaf asirra yoon kaa'e barreeffamni kun jala kana seena jechuudha. Amma akkasitti duraan innaan harkisu akkas kan deeme amma immoo jala deema jechuudha. Kanaaf wanta ta'uu qabu haala kanaan harkisuudhaan wanta gubbaa ooluu qabu akka jettan gubbaa oolchuu wanta jalaa oolottan immoo akkasitti jala oolchuu dandeessu jechuudha. Kanaaf wantoota baay'ee asirratti edit gochuu dandeessu. Suuraa keessan illee asuma irratti effektiiwwan garaagaraatti gochuu barbaadan suuraa keessan erga tuqxaniin booda adjust kan jedhu kana tuqxanii wanta barbaadan itti dabaluu irraa hir'isuu
ni dandeessu jechuudha. Asirraa adjust kan jedhu kana tuqxanii auto adjust kan jedhu kana yoo tuqxanii akkasitti search gootan ofuma fakkeenyaaf smoothie isin godha amma ta'etti ni sirreessa jechuudha. Isin immoo wanta barbaadan akkasitti brightness isaa wantoota baay'ee asirra jiru isaan kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Kanaaf aappiin kun ofuma isaatiif isiniif hojjeta jechuudha. Wantoota baay'ee kalarii isaa waan hundasaa ofii keessanii akka barbaadanitti edit godhachuu dandeessu. Dhumarratti immoo maal akka fakkaatu nani sirreessee isinitti argisiisa jechuudha. Viidiyoon akka hin dheeranneefan dafii xumuree dhumarratti isinitti argisiisa jechuudha. Akkamitti akkan hojjedhe tambanaalii kana jechuudha. Dhumarratti tambanaalii akkas bareedu hojjetannee jirra. Akkuma jiranitti background isaa soosoomaa saawaa tokko hin jijjiirin barreeffamoota isaa fi wantoota itti barreessuu qabdan qofa itti barreessuudhaan akkuma jirutti kan kaffaltii hin qabne firii isaan ta'an isaan akkasii akka jira jirutti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Dirqama akka kiyyatti background isaa wantoota kana edit gochuun isinirraan eegamu jechuudha. Suuraawwan illee kanuma namoota sana fayyadamuu barbaadan akkuma jira jirutti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Dirqama akka kiyyatti edit gootanii background isaa jijjiirtanii hojjechuun isinirra hin jiru akkuma jirutti asirraa fudhachuu dandeessu jechuudha. Dhumarratti kan isin gootan isa kana tuquudhaan gara bilbila keessaniitti daawunlood godhachuu jechuudha. Sana booda irratti fayyadamtu jechuudha. Kunuunsa kana naa tuqxan seef kan jiru dhufe ofuma isaatii haala kanaan seekendii muraasa keessatti seevii isinii ta'a jechuudha bilbila keessan irratti. Sana booda achirratti fayyadamtu jechuudha. Namoonni subscribe nan godhin jirtan amma subscribe na godhaa wantoota barsiisoo akkasii kana boodallee qabadde isiniif waan nufuuf subscribe na gochuun dagatiina. Kun amma seevii naa ta'eera akka bu'aa kan barbaadetti share gochuun danda'a asumaan immoo itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon keenya irraa galatooma.